ifjijjiiruu jechuun maal jechuudha? Ifii kana kunuunsuu qabdu. Yaaduma kaleessa qabduun, hubannoo kaleessa qabduun, ilaalcha kaleessa qabduun, gocha kaleessaatiin. Guyyaa haaraa, torbaan haaraa, baatii haaraa, waggaa haaraa akkasuma jiru. Ashamaa daawwattoota keenya bakka jirtan marattuu nagayaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaa deebinee dhufnee irraan tanasii mata duree biraatiin turtii gaarii gaa ana Su'aad Muhtaarii wajjin. Do you remember our trainer was telling us, I am a CEO of my business. Rantana mata dureen keenya mata duree hedduun keenya gaa maybe irraa sensitive taanu ta'uu malaga of kolcha garuu dhugaan jirtu kana waan ta'eef hundi keenyaው dirqama keenya jechuudha. Maali dirqamni dhiiroo ara maaliin dirqama maaliin dhuftee kan jettan taate ifjijjiiruun dirqama. Namni ifjijjiiruudhaaf qophaa'uu qaba. Akkamitti ifjijjiirra jijjiirama hoo maaltu nu daangeessa akka hin jijjiiramne ifjijjiiruu jechuun maaliif keessaa qaba waan jiru bal'inaa waliin laalla. Turtii gaarii jalqabarraa hanga dhumatti garuu laaluu keessan hin irraanfatina. Maaliif informationii babbareedan beekumsi babbareedan kana maayii jira waan ta'eef itti fufnaa jechuudha. Ifjijjiiruu jechuun maal jechuudha? Ifjijjiiruu jechuun maal jechuudha? Ifjijjiiruu jechuun bikkaatti irra dhaabbattee kun siif hin taane. Eenyummaan ati irra jirtu tun siif hin taane. Galiin tantee taate irra argachaa jirtu tun siif hin taane. Miti whatever wanni ati irra qabdu kun hundinuu anaan hin malu bakki nan jiru tun anaan hin malu jechaa jirta. Yoo akkas jettee har'aan tana bikka gaariitti dhuftee akka gaariitti ilaalii jechuudha. Akka gaariitti caqasi. Maaliif ifjijjiiruu jechuun maal jechuudha? Waan ta'eef bal'inaan waan haasofnuuf jecha. Haa ta'u garuu irra hedduu namaa akkuma addunyaatti akkuma waliigalatti ilmi namaa ifjijjiiruu ittiin amanu. Haa beeku jijjiiramuudhaan qaba jedhee haa haasa'u. Ogguuniif wal argine wardii kanarra deddeebinee guyyatti vookaabilarii keenya keessa haa guutuu malee guutuu haa ta'u malee akka tasaa ta'ee garuu hundi keenyahu ifjijjiiruudhaaf qophii miti ifjijjiiruu hin feenu. Maaliif? Irra hedduun namaa maali uumamni ilma namaa ifjijjiiruudhaaf ijoollee malee keessattuu namni gurguddaan ifjijjiiruu hin fedhu. Maaliif ifjijjiiruu hin feene ifjijjiiruu waa hedduuf keessaa qaba waan ta'eef. Maal hin feenu ifjijjiiruu jechuun bikkaarra jirtu jijjiiruu hin feetu. Wel hin irraanfatin baay'ee ifjijjiiruu hin feetan. Ammoo bikka ammarra jirtan kanarraa sossoo hin feetan. Yaada keessan ammarra jirtan kanarraa sossoo hin feetan. Deemtanii naannoo haaraa baruu hin feetan. Dalagaa haaraa deemtanii dalaguu hin feetan. Wanumti haaraa ni taga. Jijjiirama jechuun waan haaraa explore godhuudha, waan haaraa baruudha, naannoo haaraa wal barachuudha, waan hin beekne, waan sodaannu maal godhuudha, fuula dura deemuudha. Jijjiiruu jechuun bakka irra jirtu tanarraa kaatee maal jechuudha? Steppii takka ahead bakka jijjiirrachuu yaada jijjiirra akkuma bakka jijjiirrannee akkuma naannoo jijjiirrannutti yaada keenyas jijjiiruu malee jijjiirama dhugaasan yookaan ifjijjiiruu dhugaasan fiduu hin dandeenyu. Ifjijjiirama irratti baay'ee nuti ni sodaanna akka ilma namatti. Keessattuu nuti ifjijjiiruurraa maal jedhanumaa nuti jecha tokko qabnaa miti malaayikaa hin beekne irra sheexaanuma beeknu nu wayyaa jenna. Kuni ifjijjiiruudhaan wajjin hangam takka akka nuti jijjiirama ifjijjiiruudhaaf hin barbaanne irraa if qusanu laalame. Waan isin ajaa'ibsiisaa allaattiin samirra barartu xiqqashoon allaattiin jechuun dhugaadha uumama rabbiiti lubbuu qabdi. Haa ta'u garuu allaattiin tun ogguunii fi ilaaltan waan xiqqoodha. Ammoo ifjijjiiruudhaaf qophiidha. Waan isin ajaa'ibsiisa karoora qabdi allaattiin tun. Akkamitti naan ja'a? Allaattiin samirra barartu ogguunii fi allaattiin dubartiidha. Dahuudhaaf dhiyaattee allaattiin abbaan warraa jechuudha. Deemeetii qophaawa jijjiirama dhufuuf deemu kana. Ilmoo haaraa dhufuu deema. Nama haaraatu isaaniif dabalamuu deema. So waan haaraa takka dalaguu qaban jechuudha. Maal godha deemeetii? Naannoo tolfata akka qilleensa haaraa inni allaattiin dubartii buustu tan akka allaattiileen addaa yookaan bineensi addaa duraan hin fudhanne maal godha naannoo sanitti fideetitti qoree marsaaf dura kan imagine allaattiin samirra barartu.
allaattiin harka keenya kana hin guunne weel jechuun xiqqoo jechuu keenya. Then maal godha fideetiti gubbarraa citaa bal'isa. Citaa afaa. Citaa xiqqaa furdaadhaa kan qaawun hin jiraanne godha. Saniin booda ammas fideetiti citaa laafaa irra afa. Boodarra fidee ammas maal godha sirrii fakkaate waan laafaa qaaman quwidhe fidee jala afaaf. Saniin booda achirratti ilmoon sun ilmoo san simatan jijjiirama dhufu kana simatan. If jijjiirama dhufuudhaaf deemu kana itti qophaayan jechuudha. Saniin booda garam deeman ilmoo tana karaa kunuunsitu haadha. Maal gooti haati ilmoon isii haareen dhalatte tuni sossa'uu hin beeytu, nyaachuu hin beeytu, bararuu hin beeytu, samii tanarra akka ajaa'ibatti deemuu hin beeytu akka isaanitti spiidii wajjin deemuu hin dandeessu. Saniifuu maal gooti ni beeytani haati fuutee ilmoo isii tana if jijjiiramaaf isa kana qopheessiti ilmoo amma dhalatte tana jechuudha. Maal gooti kochii taatiif jechuudha ilmoo xiqqoo amma dhalatteef. Fuuteeti maali gaara guddaa tokkorra geessitee gallakkifti. Wayi bararuu beekaa hin beeku jechuun goblaan isaa hin jabaanne amma dhalate. So maal gooti tireenii gooti ni baastii ni darbiti ni laaltii gurfii ni batjee daftee dheetee lafaa fuutee qabdee ol deebiti ammas gallakkisti. Ogguuni fi daddabi maal godha fiigee maaltu jiraaf bakka hawwitu bakka bareeddutu jiraaf already environmentii sanitti jira achitti dhokata. Ogguuni achitti gaddeebi'ee ammas guyyaa haa maal gooti fuutee bararsiifteeti kan lolaaftu gubbaasan keessa dubbarraa fuuti. Maaliif bakki sun already comfortii isaa taatee jirti. Bakka mijaawaa isaa taatee jirti. Saniin booda maal gooti halloo fuutee darbiti masgaararraa bat ja'amoo kaleessarraa wayyaa. Borur arras boruma wayyaa. Osoo kas goot osoon fi halloo boodan eega fuuteen jechuun waan gubbarra neerneedhe laafaa san jalaa guurtee inni sif baraa jijjiiramaa goonii fi nedhu finally hunda isaaniitu citaalee duraan rakaan san hundaa haasan. Maaltu jira jala qoree san waa lama qaba. Takka qoree sanii wajjin umrii isaa jiraatu jee jechuudha isa waraantu yookaan ammoo deemee akka allaattii biratti sooratu. Soo jiru addunyaa tanarratti hogguunii fi jiraan hundumti keenyaa'u maal godhaa jira jijjiiramaaf hangam takka if qopheessinee deemaa jirra. If jijjiiruudhaaf ati dura sammuu tanti amanuudha qabda if jijjiiruun qabaa jettee namni sitti himuu hin qabu. Baratiin kun by the way if jijjiiruu jechuun maal jechuudha bara uffata jijjiirrachuudha miti if jijjiiruun yookaan waan isin ajaa'ibsiisaa isinitti natti muufatina. Irra hedduun keenya even hogguunii fi biyyarraa baane fakkeenyaaf magaalaa teenyarraa hogguunii fi baane magaalaa Finfinnee haa fudhannu waan isin ajaa'ibsu magaalaa Finfinnee balbala Finfinneedha afran irrattu yoon fi fakkeenyaaf karaa Burraayyuu deemne irra hedduu eenyutu jira kanaan jettan taate fageenya irraan dhufu naannuma sanirraa jechuun naannuma sanirraa takkaa'u shawaa lixa shawaa yookaan wallaggarraa achi galan environmentiin kun akkasi karaa bahaa kanaa fudhannu karaa Saaris karaa Qallittiidha eenyutu jira kanaan jettan taate almost baha Oromiyaatu jira which is Baalee fi Arsii fi Harargee jechuun baha Oromiyaatu itti heddummaata. Hogguunii fi deemnu ofirraa fagaachuun amma kana fakkeenyaaf isinii malee ni hofaltan yoo laaltan. Yoo biyyaa baanee yoo jettan taate yoonii fi bal'isinaan jettan biyyaa baanaa miti naannawa namni keenya qubatee barbaannee qubanna. Jijjiiramaaf qophii miti. Deemnee environmentii haaraa san dhayinee aadaa haaraa akkaataa hojii haaraa afaan haaraa hin barbaannu we don't. So duuba nuti allaattii taanee isin jala deemnee isin barsiisuu hin dandeenyu. If jijjiiruudhaaf if qopheesse obboleessa kiyya obboleettiitii tana daawwataa jirtan. Bikka hundattuu biyya jirtan keessattuu. Maaliif if jijjiiruu jechuun biyya jijjiirrachuu, if jijjiiruu jechuun naannoo jijjiiruu. Waan isin ajaa'ibsiisa waan isin gaddisiisa isinitti himu. Yoon fi biyyoota addunyaa tana irra hedduu si yoo laaltan namni keenya naannawa tokko jira asirraa nyaanni inni nyaatu. Shiroo fi barbareen asirraa ergamti fulbataa fi kun hundi asirraa ergamaaf. So jijjiirama kan finniree ani amma nyaata keessan jijjiiraa dhiisaa isin jechaatti isin jiru beek. Haa ta'u garuu environmentii haaraa kana bikka haaraa yaada haaraa naannoo haaraa teknooloojii haaraa jijjiiramaatu fida. If jijjiiruudhaaf qophii miti nuti. Guuta akka even akkaataa nuti itti jiraannu qofti osoo hin ta'in even waan takka isinitti gaaf tokko seenaadha. Gaaf tokko akkoo jira beetanii akkoon tun ilmoo qabdi ilmoon sunis ilmoo qabdi jechuun haadha ilmoo haadhaa fi akkoo jira jechuun ilmoon tun heerumti haanii ilmoo tana kennan ilmoon tun hoggani fi kennan ganama maal gootis ni fakkaatti xuyxufa jennaani nuti
I don't know qiixxaadha jaama weel bakka biratti qiixxaa godhama tuyxufni kun xiqqashu haphiidha akka qiixxatti hin furdatu tuyxufa guuti ganama abbaa mana isii kanaaf saniin booda maal taha tuyxufni kun xarafarra mumurtee dhiyeessitiif nama hayyuudha sayaa faaxumaatiyya maalumaaf hogguu hundaa'u tuyxufa kana ciccirtaa jechuun xarafasaa murtaa jeen akka bareedu fi jetteen akka bareedu fi haayee inni moose dubbiin hin liqimfamneef irra deebi'ee gaafate yaaboo kuma bareedu fi jetteen tuyxufni gumurame bareedu akkuma guuni fi qibaaba irraa bu'ee sanitti bareedaa jeen guuni fi inni haalan gaafatu aboonan cinqin jetteen ana ummaatiyyaa godhaaf hin godhe akkasiire gaafa kana akka tasaa maatii walii qabamtere ummaan siitisa jirti akkoon siitisa jirti aboo argatee mitiire amma haadha qobattee argate si ummaa faatuma gundaa'oo guuni fi tuyxufa gootu xarafa isaanii mummurtii maaliif murteennaan ummaa godhanaan jette ummaa maaliif tuyxufa murtaa jeen xarafasaa hayni bareeda fi ummaa haatiinis ni bareedaa jetteen yaa ummaa gaa tuyxufni guuni fi xarafni isaa muramu waan bareedu dhugaanatti meenaan aboonan cinqin jetteen ummaatiyyaa godhaaf hin godhe akkona jirti mitiire akka bira dhaqeetiti saumma guddoo jeen ummaan faatumas ummaanis tuyxufa godhan ni muranii atiitu muraanaan jaani ati hoo maaliif murtaa'inaan way ni muranii seettee qofalte akka maaliif jee gaafannaan bari ani wan qibaabni khiyya yookaan wani irratti godhadhu sun waan xiqqaa taheefin xarafni narraa gubataa saniifin xarafa isaa mummuraa jette so the moral of the story usneetuman akhaku abaabuu keenyaa irraa dhuffinnee waan takka jiraachuu usneetuma jiraachuu waan isaan godhaniif sirrii nutti fakkaatee godhuu hin qabnu ni beektan keessatti warri biyya alaa jirtan nama isin simatu san waan inni dalaguu isinis dalagidan bikka inni oolu isinis waliin ooltan kuni beekamaadha namuu environment isaa jijjiiruu waan hin feeneef ajaa'iba natti aanu guuta takka yoo Dubaay kana dheetan safarri tokko guutuun numa yoon fi Suudaan dheetan akkas yon I don't maybe kan faffaca I don't know dilas mara faffaca'u hin feenu dhiiroo namni keenya hedduun jira biyya san dhiiroo Oromoon ni jirti jettanii dura ilma eenyutu jira jettanii hunda gaafattan wel humaamiti wal quba qabaachuun afooshaa qabaachuun humaan qabu garuu jijjiiramaaf dirqama nuti maal godhuudha if kennuudha qabdan eega baatanittu waan isin barbaachisaa san argattanii deebi'uudha qabdan bu'aa isin barbaachisaa san argattanii deebi'uudha qabdan bu'aan fageenya bu'aan barmoota bu'aan waan adda addaa maali jijjiirama jechuun sammuun ta'e jijjiirama hogguunii fi biyya alaa deemne maaliif biyya alaa deemna beekumsa argachuuf beekumsa biyyiti sun argachuuf muuxannoo biyyiti sun qabdu argachuudhaaf akkasumatti maallaqa argachuudhaaf deemnee miti muuxannoo san finnee ani achitti hafaa isiniin hin jiru muuxannoo sanii fi beekumsa sanii fi haa xiqqaattu haa guddattu maallaqa argachan san fi isinuu nuu deebinaan kara biyyaa deebitee ati jijjiirama fidde san asitti dhufte exercise goota waa takkallee wanni nama jijjiiramuudhaaf nama qophaayetti wanni nama dhibu takkallee hin jirtu ammoo nama jijjiiramuudhaaf hin qophaayinitti rakkinni isa mudatu hedduudha maaliif environment sanii wajjin waliin simatu bakka itti deeme sanii wajjin wal cinq afaan san hin baru namni keenya akkasi amata 30 biyya takka jiraate afaan biyya sanii hin baru kana maaliif waan barnoota hin dandeenyeef miti waan jijjiiramuudhaaf hin qophoofne nuti yaada haaraa aadaa haaraa afaan haaraa nyaata haaraa ni nyaatanii deemtanii isin hoteela tokko deemtanii hin nyaattan ani hin fedhu lakki an kana hin fedhu maal lakki hin fedhu bari hin dandamne mi'aa isaatii fi bushaa isaatu gargar hin laalle so jijjiiramaaf hin cufina jijjiiramaaf if bana which is waan garaan keessan hin barbaanne nyaaddaa jechuu xiyya osoo hin tahin yookaan waan hin jaalannetti if dirqaa jechuu xiyya osoo hin ta'in jijjiiramni barbaaddu garuu haa dhufu yaada duraan qabdu irraa sossootee akkaataa itti duraan waa gooturraa jijjiirtee bikka duraan jirturraa sossootee jijjiiramni qaama qalbii kan keetiin yoon fi jijjiirama dhugaa kan barbaadu taate dalaguudha qabda irratti dalaguudha qabda galgalaa ganama bakka takka teessee jijjiiramni hin dhufu namni maaliif jijjiirama jibba kan duraa qofaatii waan hin feeneef maaliif jijjiirama san keessa amma afaan baruu yoo jennu taate afaan baruudhaaf ati dura kam jees yoo siin jaan mee kam jettee irra naa deebi kam meerra naa deebi which is himi maal qaba feetu koomjii feetu keemjii is okay ni barta caccabsan malee hin baratan hufan malee hin baratan daa'imni miilan hanga deemu hufee ka'e daa'imni tokko baadee miilan hanga deemutti yeroo kuma sadii ol hufa jetti saayikolojistoonni so maal qaba atis namni guddaan hin hufu eenyu je hufan malee hin baratan wanni ati hin jijjiiraminiif wanni ati biyyaa baatee hin jijjiiraminiif biyya jijjiirratti malee if hin jijjiire sammuu ta'e hin jijjiira akkaataa itti waa simattu at least afaan dabalattanii yoo dhuftan baay'ee afaanin namaaf simaa baloo taatanii yookaan namaaf
interpreter taatanii kan nyaachuu dandeessan akka galii argachuu dandeessanii beektanii afaan barattaniif. Even iskoolaaraaf biyya adda addaa deemnee afaan san baruu hin feenu. Akkuma isiniin jee nuti boksii keessa jirra. Jijjiiramni kan jiru is out of the box. Qabxiin itti aantu maali? Jijjiiramni guyyaa tokkoo fi halkan tokkotti hin dhufu. Sana jechuun maal jechuudha? Ati amma mana barnootaa deemtee afaan tokko baruudhaaf deemtee baatii takka baatii lama deemtee dhiisumaan finne yookaan mana barnoota laayisansii driving laayisansii yookaan hayyama konkolaataa oofuudhaaf barachuudhaaf deemtee yeroo takka qormaata seentee hoofu it's okay. Maaliif jijjiiramni uumama isaatti wanni nuti jijjiirama jibbinuuf tokko maali? Jijjiiramni mataa isaatti maali? Processa qaba. Progressii qaba. Progressii jechuun guyyaa tokkoo fi guyyaa lamatti hin finnu. Jijjiirama guyyaa tokkoo fi guyyaa lamatti hin finnu. Qaamni keenya kun guyyaa tokkoo fi guyyaa lamatti hin guddan. Ilmaan keenya akka dhalatan hin miidhan hin finne. Ilmaan keenya kana gaafa dura isaan dhalatan irraa fincaan isaanii irraa haayineet waan hunda isaanii nutuutu isaan guddisee miti warri keenyas akkasuma nu guddisan. Guyyaa tokkotti ilmoon namaa tun akkuma dhalateen silaa utaaltee kam. So hogguma hundaa'u jijjiiramni maali? Progressiidhaan dhufa guyyaa tokkoon hin dhufu. Ilaa ati immoo hin dhaabiin itti fufiinsan jijjiiramni akkaati barbaaddu dhufuu danda'a. Yookaan jijjiirama yeroo xiqqoo ta'eenan baatii takka keessa ta'eenan ji'a jaha keessa ta'eenan waggaa tokko keessa ta'eenan hin dhufu. Most of the time jijjiiramni addunyaa irratti dhufe hundinuu yoo xiqqaate fiildii takka irratti ati yoo xiqqaate waggaa 10 dabarsuudha qabda. At least at most sanii wal dabarsuudha qabda jechuudha. So pointiin itti aantu tana. Pointiin itti aantu pointiin sadaffaadha. Reedduun namaa jijjiiramarra maal filata isinitti fakkaate gungumuu. Jiruun qaalooyitee biyya namaati gaaf tokko maarreedha maal gungumuudha jaalanna. Hin gungumina jiruun teeti siitu jijjiiramuu qaba siituuf jijjiiruu qaba. Jijjiiramni sitti hin dhufu siitu kana jijjiiramaa deema malee. If jijjiiruu jechuun maal jechuudha? Ifii kana kunuunsuu qabdu. Yaaduma kaleessa qabduun, hubannoo kaleessa qabduun, ilaalcha kaleessa qabduun, gocha kaleessaatiin guyyaa haaraa, torbaan haaraa, baatii haaraa, waggaa haaraa tasuma dhufu. Eenyummaa haaraa fiduudhaaf atiif qopheessuudha qabda. Yaanni kan kee guyyuu jijjiiramuudha qabda. Suni sani kan jijjiirama dhugaa sii fidu jechuudha. So irra hedduun namaa wanni isaan jijjiirama jibbaniif maaliifi pointiilee tanaaf kabiraa honestly jijjiiramni filmaata waan ta'eef. Silaanii fi jijjiiramni kennaa gubbaati si maal uguta akka maalumaaf usteetuma haasoo itasa usteetuma teesseen haasawinii naan jettan teessee taa'ee haasa'an jiru ani dalageetiin haasa'aa jira. Jechuun hubannootii yarraa fi muuxannootii yarraa hin haasa'aa jira. Irreedduun keenya jijjiirama kana akkamitti ilaalaa jirra? Kennaa Rabbi. Waan Rabbiin si kennee. Dhugaadha waan Rabbiin si kennee. Garuu waan ati deemtee dalaydee biildi goote jaarteeti kan dhufu. Malee nama mana satti riskeen itti dhufte an takka argeen beeku. Gaafadhaa warroota boodii biilder warroota qaama isaanii exercise ispoortiidhaan jaaran gaafadhaa dhaqaadha. Kobe Bryant bara deengaddaa du'e. Xayyaara sarara kennee uumame. The most famous person jechuun legendiidha. Nama kana yoon fi gaafattan ani guyyuu daqiiqatti jijjiiramuudhaan qaba jeetiin yaada sinin jaa. Daqiiqatti taa'eetiin ilaala jaa taaktiika jijjiirama hogguun fi namni wal da'u bakka sanatti akkamittidha bakka sanatti akkamitti taphata bakka kanatti kubbaa akkamitti darba kana ilaala sin jaa. Nuti jijjiiramuudha feenaa jijjiiramuu immoo usneetuma teenyetuma hawwineetuma haasa'umaan jijjiirama san feena malee dhugaan kallattiin dalaynee itti laffaanee itti ifaajinee finnattiin amannu. Dhugaadha Rabbiin barakaa keessa siif kaaya. Ammoo ka'eessu teessee jijjiiramni bakka ati jirtutti tasuma sittiin dhufu soosoo filmaata. Eenyummaan tantee yoo kan jijjiiramtu yooni fi ati jijjiirama san dhugaan filattee qofa jijjiiramuu dandeessaa jechuudha. So jijjiiramni maali filmaata? Maal godhuudha qabda? Sammuu tantee tana keessa beekumsa kaleessa informeeshina kaleessa asii qabde san qullaa godhe waan haaraa simachuudhaaf qopheessi. Jijjiiramni saniin qofaan dhufa. Jijjiiramuu yoo kan barbaadu taate waggaa haaraa, torbaan haaraa, ji'a haaraa, taargeeta haaraa kan
irreedduun keenya maallaqa ni barbaanna garuu maallaqa san fiduudhaaf akkuma kaleessa dalagaa jirra. Irreedduun keenya barachuu ni barbaanna ammoo barnoota san fiduudhaaf akkuma kaleessatti dubbisaa jirra. Irreedduun keenya bakka jirrutti sadarkaan keenya akka guddatu barbaanna bakka daleenutti ammoo beekumsuma kaleessatti dalagaa jirra. Haa akkamiin jijjiiramni kan jedhu fuduu obboleessa kiyya obboleettiiti. Jijjiiramuudhaaf if jijjiira sammuu teessan ilaalcha teessan bana jijjiiramaaf sammuu teessan bana hin cufina. Saniifuu hawaasa wal jaaru hawaasa jijjiiramaaf if qopheesse jaarraa jijjiiramaati. Jaarran kun jaarraa jijjiiramaati. So jaarraa kana jijjiiramuudhaaf if jijjiiruudhaaf if qopheessine jijjiiramni kan jalqabu akkaataa nuti itti yaadnurraa akkuma kaleessatti yaadna garuu immoo jijjiirama feena jechuun hin jirtu. Jijjiiree yaada kan kee waan yaada kan kee jijjiiru qo'adhu baradhu gaafadhu. So jijjiiramuudhaaf dhugattu yoo kan haatu taate of course bal'inaan koorsiileen teenya hundinuu tanuma haasoweeti akka gaariitti garuu har'aan tana waan haasowne kanarraa waan barattan koomeentii jalatti nu haa hin irraanfatina maaliif koomeentiin ati keessu nama biraa barsiisti nuufillee akkasumatti maal kenniti humna nuu taati humna teessan nutis isinis humna keenya haa jijjiiramnu barri kun yeroon tun jaarran kun jaarraa jijjiiramaati naa galatoomaa horaa bulaa.